Gaaf tokko jaan namni tokko nama beekamaadha. Ogeessa fayyaatii jaan qissaa takkaan dubbise. Namni tokko fayyaa dhabee biyya Islaamaa takka irraa biyya Awurooppaa tana dhaqe. Hoggaa dhaqu ogeessi ispeeshaalistiin dhukkuba gurbaa sanii wal'aanuu nama addunyaa tanarratti waraqaalee ragaa gurguddoo doktorummaa meeqa qaba? Qabeenya guddaa qaba. Namni kun duuba yeroo hedduudha lubbuu ifii tana gaaga'uudhaaf addunyaan tun itti rakkattee yeroo lubbuu tana if keessaa baasuuf yeroo hedduu nama hawwe. Kana hoggaa gurbaa kana fidan ogeessa isa wal'aanu ogeessichi keenya hamma dubbannu kun haakimtichi kun jechuudha. Hoggaa wajji kophaa bahu woo maqaan keenyu jeenjaan maqaan keenya Muhammadi. Mee wahiin si gaafadhaa deebisaa sirrii naa kannii jeenjaan. Na gaafadhu yaa doktor jennaan qalbii teetana keessatti raahaan hirkattaayi. Islaamni raahaan hirkata jaanii qalbii tana keessa raahaan qabdaayii jee gaafate. Wallahi nin qabaa jeen. Osuma dhukkubsattee ciiftuu moo? Osumaan dhukkubsadhee ciisuu kan hin fayyaan qabne kana raahaa qalbiidhaan nin qabaa rabbiif garanni haa ga'u jeen jaan. Akkamitti argachuu dandeessee jee gaafate. Hoggaa kana doktortichi mucaan kun ka'ee doktorticha kana gaafate. Mee ati raahaa tan akkamii barbaadaa turte jeen qalbii irraa harkachuu tan akkamii barbaadaa turte jeen. Addunyaa tanarraa bikkiin an dhaqee hin deemin biitti bareeddu jaan dubri bareeddu jaan wanni laalaan bareeddu ta miidhagdu takka illee narraa nafne hundarra deemeeti ilaalee gammachuu waan jaan barbaadee dhabee jeen. Hoggaa kana yaa gurbaa yaa doktor mee deebisaa naa kenni jeen. Ati hoggaanii fi ijatee gammachiisuu barbaadde akkami gammachiiftaa jeen. Hoggaa kana doktortichi deemeetii waan babbareedduu laala. Argaa babbareedduu dubra babbareedaa waan babbareedduu hin dhaqee laalaa jeen jaan. Hoggaa gurra kee gammachiifte kennaa waan babbareedduu hin dhaggeeffadhaa isa biratti waan bareedduu jechuudha. Hoggaa arraba kee gammachiiftu kennaan dhandhama bareedaa nyaadhaa. Yaa doktor jeen hoggaa ijatee gammachiiftu maaf dhandhama bareedaan hin gammachiifnee jeen jaan. Dhandhamni ijaafi malee arrabaafi mitii jeen. Haya hoggaaniif gurraan deemtee waan babbareedduu dhaggeeffattu maaliif waan babbareedduu laallee jeen gurraan.